ayyaanniif nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Qulqulloonni Gooftaa tajaajila sarara qilleensarraa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa tokkummaa jedhu keessatti kan argamtan geggeessitoonniif tajaajiltoonni akkasumas sabni Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo safara malee tilmaamaan ol kan ta'e karaa isa Gooftaa nagaa mootii Saalem ta'e karaa Yesus Kiristoos nagaan Waaqayyoo daddabalee isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyo uumaa keenya jabaa keenya mootii keenyaaf galanni haa ta'u. Ani nagaa guutuuf irraa afaan qaba. Hundumti keessan nagaa Waaqayyo nagaa guutuu irraa afaan akka qabdan abdii guutuun qaba. Ani obboleessa keessanii eebbaa abarraatii waldaa lafarra irratti waldaa makaana Yesuus ilaalee Ambootti miseensaaf tajaajilaa kanan ta'e waldaa gama onlaayinii irraan hojii Waaqayyo hojjettu waldaa Maraanaataa Yesuus keessattis tajaajilaa ta'ee achi tajaajilaa kanan tajaajilamuudha. Boordii tokkummaa kanaa keessatti immoo dura taa'ummaadhaan hojii Waaqayyoodhaa hojjedha. Egaa tarii namoonni yeroo dhiyoo gara tokkummaa kanaa dhufaniif wal baruun malee warra kaanii wajjiniin yeroo dheeraaf barumsaan walii wajjin waan jirruuf wal beenna jedhee abdii guddaan qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa Waaqayyoo gargaarsa guddaa nu godhee ayyaana nu baay'isee barumsa walitti fufaa ta'ee gama tokkummaa kanaatiin barachaa turree jirra. Kanaaf kutaawwan hedduu maduree Kirstaanummaa akkasumas Kirstaanummaa fi waldaa Kiristaanaa qoramsa mudachaa jiru kan jedhan mata duree babal'aa Waaqayyoo keessatti nu barsiise waliin barachaas keenyarra. Kutaawwan darban 22 keessatti harka Waaqayyoodhaa kan keessatti argine icciitii gurguddaa kan keessatti hubanneedha. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Har'a kutaa 23ffaa fi isa xumuraa walii wajjiniin ilaalla. Kutaa isa xumuraarra ta'uu ga'uu keenyatti guddaan Gooftaatti gammada. Waan karoorsaniif waan yaadan galmaan kan nama geessisu Waaqayyoodha. Yeroo baay'ee waa tokko waan gaariis ta'e gochuudhaaf yaadne sababni garaagaraa haalli garaagaraa nu qabee waan karoorsine sana utuu galmaan hin gahin yeroo hafnu jirra. Ergaa jalqabnee kaanes utuu dhalootni hin hubatiniin yeroo karaatti nu jalaa hafu jira jechuudha. Garuu Waaqayyoo kutaawwan bal'aa amma kana baay'atan keessatti nu gargaareera, nu barsiiseera, kunoo xumurarraa nu geenyeerra. Kutaa 24ffaa keessatti barumsa haaraa utuu hin taane wantoota baranne rivaayiz goonee keessa deebiidhaan xiqqoo haayilaayit goonee ilaallee yaadaaf gorsa walii ilaallee yeroo xumuru duwwaatu hafa. Isa booda immoo akkuma kutaa 22ffaa keessatti isinitti dubbadhe isiniif immoo guyyaa tokko laannee guyyaa itti dhugawumsa qabaatan dhugawumsa keessan nu qooddan. Guyyaa itti yaada jajjabinaa gaaffiillee haa ta'u gar fuulduraatti sagantaa kana fakkaatu fuudhee deemuu danda'u guyyaa itti nu laattan tokko hin qabaanna. Waaqayyo immoo guyyaa sanaas nu kennaa ittiin nu haa ga'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara barumsa kutaa 23ffaa fi xumuraa guyyaa irraa walii wajjin barachuutti dabarra. Waaqa keenya jabaa keenya gaarii garraamii keenya jaalala qabeessa Waaqa keenya yaa isaa mootummaan kee jaalalaan hoogganamu galanniif ulfinni kabajni bara baraan si duwwaaf haa ta'u. Ayyaana kee araara kee nu baay'isteetta. Nu isaan gargaaramnee nu isaan ceenee nu isaan dabarreerra. Waa'ee ayyaana keessa dinqisiisaa kanaaf galanni kee haa baay'atu bara baraan ololuuf jedhe. Eenyuudhaa kan nu barsiise? Eenyuudhaa kan nutti dadhabe? Eenyuudhaa kan nu geggeessaa ture? Jabina keenya, cimina keenya, qophaa'ummaa keenya, dandeettii keenya irraa miti. Hafuura keessa qulqulluu, hafuura keessa qajeelaa, hafuura keessa yeroo hundumaa waan gaarii hojjechuu irraa duubatti hin deebinetu nu gaaraa nu barsiifachaa asiin nu ga'e. Waa'ee qulqulluu dinqisiisaa hafuura keef galanni bara baraan siif haa ta'u.
olol jedhi waaqayyoo keenya. Amma immoo si kadhannaa fuula kee irratti dhiyaannee irra sin baranna. Hafuurri kee qulqulluun barsiisaadha, nu barsiisi. Akka nu yaada kee hin hubanneef nuuf si gidduu goree kan gargar nu ittisu cubbuu hirmii hundumaa jireenya keenya keessaa duguugi balleessi. Araarri kee nagaa guutuu nuuf haa kennu. Yaadni fooniif dhiigaa, yaadni cubbuu, yaadni seexanaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan cabee kan rukutame haa ta'u. Yaadni kee yaadni waaqayyo cabsee haa darbu maqaa Yesuusiin yaadni kee nu haa qaqqabu Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Egaa akkuma ilaalaa turre qoramsi kiristaanummaaf waldaa kiristaanaa mudachaa jiru maal kan jedhu ilaalaa turre. Keessumaa bara amma keessa jiraannu keessatti waldaan kiristaanaa maaliin akka isheen qoramtuuf maaliin akka isheen ilaalamaa jirtu ilaalaa as geenyeera. Qabxii gurguddaa 4 ilaalleera. Isaanis dhimmoota garaagaraa hedduu kan of jalatti qaban. Sosochiiwwan hafuuraa gurguddoon jiraachuuf qabiinsi isaa chaalenjii ta'uu, barumsi sobaa garaagaraa duris kan turan, bara kana keessas kan dhalatan, waldaa kiristaanaa salphaatti booressuudhaaf kan hojjetan akka jiran, akkasumas ammayyummaan amma keessa jiraannu, barri keessa jiraannu kun, barri dijitaalii kun waldaa kiristaanaatiif qoramsa akka ta'e, akkasumas immoo cabbaa'ummaa hamaan dhalootarra jiraachuun qoramsa waldaan kiristaanaa bara kanattiin qoramaa jirtu akka ta'e kutaawwan darban keessatti ilaalleera. Har'a isa dhumaa fi barumsa keenyaafis qabxii isa dhumaa kan ta'e geggeessitoota tokkummaatti hin amanne. Isaan kanatu maalidha? Qoramsa waldaa kiristaanaa ishee ammaati. Geggeessitoota leadership problemii yookiis immoo rakkina geggeessummaa jennees qabachuu dandeenya. Geggeessummaan yeroodhaa gara yerootti abdeet ta'uu qaba. Barteedhuma duwwaadhaan geggeeffama miti. Akkuma saayinsii liidarshiippiitti iyyuu daayinaamik ta'uu qaba. Liidarshiip istaayiliin jechuudha. Waggaa 5 dura akkoo akkas tureem jechuudha waa miti jechuudha. Waggaa 2 irraa akkoo akkas tureem akkasumatti deemuu qabna jechuudha waa miti jechuudha. Waan jiru laalee dhugaa jiru adda baasee karaa isa kamtu nu baasa kan jedhu abdeet tahaa kan deemu ta'uu qabachuudha liidarshiippiin ofii masaatiin iyyuu. Kanaaf waldaan isheen har'a keessa jirru nu jechuudha waldaa kiristaanaa jechuun biildingii miti. Amantoonni ammaa kun karaa isaan ittiin qoramaa jiran tokkoo jiraate rakkoo geggeessummaati. Tokkummaatti amanuu dhiisuun isaanii specific problemii tokkodha. Garuu walumaa galatti rakkoon geggeessummaa hamaan dhalootaaf waldaa kiristaanaa ammaa irratti qoramsa biraadha. Dhimma kana kan hubate akka tokkummaa keenyaatti dhimmi geggeessummaa, dhimmi liidarshiippii barnoota waan barbaaduu fi dhimma kanarratti namni kan biraanii barumsa walitti fufaa kennaa waan jiruuf rakkoo liidarshiippii bara kanaa achi keessatti diteeyili hin baranna jedhee yaada. Yookiis barattaniittu jedheen abdadha. Inni nu warra laallu garuu waldaan kiristaanaa geggeessitoota akkamiitiin geggeeffamaa jirti? Geggeessitoota tokkummaatti hin amanneedha. Rakkoo geggeessitoota tokkummaatti hin amanneeti. Isaan kun qaawwaaf waltajjii argatan hundumaa irratti ajandaa ijoollee waaqayyo gargar faffacaasu warra tamsaasanidha. Yeroo hundumaa geggeessitoonni akkasii jechuudha. Qaawwa argatanii, carraa argatanii, waltajjii argatanii, maayikiin harka isaanii keessa galteen waan namni rifatu, akka namni wal shakku, akka namni ija shakkiitiin waldaa isaa ilaalu, tokkummaa isaa akka ilaalu, summii warra facaasanii jechuudha namoonni akkasiin. Isaan kun ilmaan seexanaa bakka qabatanii jiranidha. Seexanni warra ifaa sanyii ifaa fakkeessitee warra isheen mana waaqayyoo keessa kunuunfattee jirtu.
waltajjii baname kamirrattiyyuu garaagarummaa warri lallaban posiishinii yoo argatan taayitaa argatan sanarra dhaabbatanii garaagarummaa warra lallaban qaawwa argatan hundumaati dhaloota garaagara kan fo'an waldaa kiristiyaanaa keessatti isa poolitikaa keessatti illee jibbisiisaaf harka jiru nama lagaan qomoodhaan bakka jireenyaatiin sanyii irraa dhalateen gargar kan fo'antu gaggeessitoota akkasiitu waldaa kiristiyaanaa keessa jiraata. Warra akkasii kun ikkoo warra shawaati, warra akkasii kun warra wallaggaati, warra akkasii kun immoo warra arsiidha, warra akkasii koo harargeedha, warra akkasii baaleedha, warra akkasii gujiidha. Akkasittiin waldaa kiristiyaanaa keessatti namni wal shakkaa ija ormaati wal ilaalaa abaluu achidhaa warra biyya tokkooti warra laga tokkooti jechaa namni quba walitti qabaa akka jiraatu kan godhan sabni amantoonni homaa tokko yoo balleessanii otoo hin taane warra iddoo aarsaarra jiran warra waaqayyo amanee sabatti kenne geggeessitoota warra jedhamanidha rakkina akkasii kan baatan jechuudha. Seexanni obboloota gargar baasuudhaan ajjeesuudhaan angafa warra kanaati. Angafa isaaniiti, abbaa isaaniiti. Obboloota gidduutti garaagarummaa facaasuudhaan, obboloota gidduutti jibba facaasuudhaan, obboloonni akka wal shakkan gochuudhaan seexanni warra akkasii kana angafa isaanii ta'ee tajaajila. Dursaa isaaniiti, dursaa garee warra tokkummaan jaallanneeti jechuudha. Isa duraa ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 12-15 deemnee dubbisna. Akkas jedha. Akka Qaayin ta'uun hin ta'u inni kan isa hamaa sanaa ture obboleessa isaa sin ajjeese sababii maaliitiif immoo isa ajjeese hojiin ofii isaa hamaa ta'ee hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese. Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeeseedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa akka hin qabne isin iyyuu beektu. Ameen. Waa'ee Qaayiniin duubatti deebi'ee namni waaqayyoodhaa Yohaannis fakkeenya fudhatee yeroo barsiisu inni kan isa hamaa sanaa tureedha kan seexanaa jechuudha. Arrallee gararraatti isaan kan seexanaati jedhee kanan afaan guute dubbadheef dhugaa kanarra dhaabbadheen. Arrallee kiristiyaanonni tokko ta'anii afaan tokko dubbatanii ajandaa waaqarraa dubbachaa gar fuulduraatti akka hin deemneef ajandaa garaagaraa uumanii tokkummaa dhalootaa kan facaasan ilmaan seexanaati. Kan isaa hamaa sanaati. Qaayiniin abbaa isaa yoo waamtanii eenyu jedhee waama? Kan Addaam jedhee of waama. Utuu mana murtii dhaqeeti eenyuun kasasuu danda'a? Yohaannisiin abbaa ergaa kana kasasuu danda'a? Qaayin ituu jiraatee dhufe jechuudha. Qaayin Addaam jedhamee waamama ture malee Qaayin seexanaa jedhamee waamamu. Garuu amala isaatiif hojii isaatiin kaatogoriin isaa kan eenyuti? Kan seexanaati. Wanti inni lallabe, wanti inni raawwate ajandaa seexanaati. Kanaaf kan seexanaa jedhame. Isaan mormitoota waaqayyoo warra wanta waaqayyoo ciiggaa'u mararsiifatanidha. Warri kam? Geggeessitoonni tokkummaatti naman mormitoota waaqayyooti. Wanta waaqayyoo ciiggaa'u immoo mararsiifatu. Mee dubbii ajaa'ibaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 19 irra jiruun isiniif dubbisa. Obsaana dhaggeeffannu akkas jedha. Waaqayyo wanta 6 hin jibba, isa 7ffaa immoo hin ciiggaa. Hin ciiggaan kuni baay'ee balaaleeffata, baay'ee jibba jechuudha. Inni 6 jibbadha, inni 7ffaa immoo jibbasa guddaadha jechuudha. Maal jedha? Waaqayyo wanta 6 hin jibba, isa 7ffaa immoo hin ciiggaadha. Hin tarreessatti bufee. Isaanis lakkoofsa 17 kaasee kanatti dhufanii jiru. 1 nama waan guddaatti of ilaalu. 2 arraba sobu. 3 harka dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasu. 4 garaa akeeka hamaa yaadee qopheessu. 5 miilla waan hamaa gochuuf ariifatee fiigu. 6 nama sobaan nama irratti dhugaa ba'u. 7ffaa fi isa waaqayyoon ciiggaa'u.
isa soba gadi jijjigsu jedhee nama gargar ba'uu obboloota gidduutti facaasuudha jedha. Isa torbaffaaf ni waaqayyo ciiga'u. Nama gargar ba'uu obboloota gidduutti facaasuudha jedha. Isaan kun wantoota waaqayyo jibbu ja'anii fi wantoota waaqayyo ciiga'u isa torbaffaadha. Inni waaqayyo baay'ee jibba, baay'ee balaaleffata. Sagalee waaqayyo kun jedhu maa jechuudha gaa? Obboloota gidduutti gargar ba'umsa nama facaasu. Yoo isa tokko arge abaluu sin jaallatu jedhee jalqaba. Yoo isa kana arge abaluu koo waa'ee kee maal ta'e wanti inni jedhe koo si ilaallata. Inni ni barreessisu waa'ee keetiin. Inni ni poostii godhe sun koo waa'ee keetiin maqaa makeen dhoofne malee siin jechuu barbaade. Isa kana moo yoo arge ana abaluun ilaalcha gaarii waan sii qabu natti hin fakkaatu. Tokkummaan abaluu, tokkummaa warra akkasii isaan koo jalloota, isaan koo hamoodha, isaan koo hin ta'anii nama jibbisiisu, amalli isaanii gareera. Waa'ee waldaa, waa'ee tokkummaa kan biraa hamaa duwwaa facaasu, akka namni wali namanne, akka namni wali hin fudhanne, garaan nama akka wal shakkeetti akka jiraatuu fi warra hojjetanidha jechuudha. Geggeessitoota isayyuu, tajaajiltoota isayyuu gara deemanitti waa'ee garaagarummaa warra lallaban, waa'ee tokkummaa dubbachuu kan hin dandeenye, tokkummaa dubbachuun mo'amuu kan isaanitti fakkaatu. Namoonni akkasii garaagarummaa keessaatii waan fayyadaman qabu. Namoonni akkasii achittis asittis garaagarummaan yeroo uumamu ofii isaaniitii jallina galmaan gaachuu barbaadan firiideemiidhaan kan isaan galmaan gaatan yoo tokkummaan dhabameedha. Instaabilitii jiraachuu akka opportunitiitti ilaalu. Tasgabbiin dhabamuun akka carraatti warra ilaalanidha namoonni garaagarummaa lallaban. Siyaasa keessattis, amantii keessattis, hawaasummaa keessattis, iddoo hundumaatti whatever it is. Eessumatti namoonni garaagarummaa lallaban garaagarummaa sana dhabamuu keessaati, tokkummaan dhabamuu keessaati waan ofii isaaniitii fayyadaman qabu. Yoo namni walii galee jallina isaaniitu irratti barama. Yoo namni walii galee akkamittiin akka jallina isaanii galmaan gaatan dhabu. Kanaaf asittis ibidda tuqu, achittis ibidda tuqu, asittis ajandaa uumu, achittis ajandaa uumu, namni garaan namaa gargar fagaatee wal shakkee walitti ulfaatee isaan maal godhu? Tasgabbaanii jallina isaanii itti fufu jechuudha. Isaan kun gufuu eebba tokkummaa obbolootaa gidduu jiruuti. Gufuudha. Eebba waaqayyo tokkummaa obbolootaa gidduutti dhangalaase. Akka hin nyaatamneef, akka eebba sanatti dhaloonni hin baaneef gufuu ta'anii warra gidduu dhaabbatanidha. Abaarsa warra lallabanidha. Eebbatti gufuu warra ta'anidha. Eebbi tokkummaa obbolootaa gidduutti waaqayyo abboomee jiru immoo macaafa faarfannaa 133 lakkoofsa 1-3 irra jirudha. Nan dubbisa maqaa gooftaatiin akkasidha. Ilaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha. Attam namatti tolaasii. Inni akka dibata gati jabeessa isa mataa irraa areedatti gadi yaa'uuti. Akka isa areeda Aroon irraa morma wayyaa isaa irra gadi dhangala'uuti. Inni akka sanyii fixeensaa tulluu Hermoon isa tulluu Xiyoon irra bu'uuti. Eebbi jireenya hin darbine achi irratti akka argamu waaqayyo abboomeera. Galanni waaqayyo haa ta'u. Maal abboomeera waaqayyo? Eebba jireenya hin dabarree walii wajjin jiraachuu obbolootaa gidduutti abboomeera. In abboomaa miti. Already waaqayyo abboomee jira. Gaafa tokkummaan jiraatu, gaafa namni walii galu, gaafa namni wal jaallatu, gaafa namni ilaaf ilaameedhaan hojjechuutti ka'u, gaafa namni harka wal qabatee fuulduratti deemutti ka'u, eebbuma waaqayyo abboome sana dhaqanii fudhatu malee ganaa harka wal qabatanii nu eebbisi gooftaa, nu eebbisi, eebba haaraa nu eebbisi, eebba nurratti dhangalaasi, eebba fooniif hafuuraa nurratti dhangalaasi, eebbas akka dibataa, eebbasa akka dibata isaa Aroon dibatu, akka fixeensa isaa gaara gubbaa irratti gadi dhangala'ee jiru akka sana nurratti dhangalaas jedhanii ganaa gaafachuun barbaachisu. Maal gochuu? Fudhachuu duwwaa.
abboomameera kaa waaqayyo abboomeera. Gaafa tokko taanu, gaafa afaan tokko dubbannu, gaafa walitti tollu, gaafa dubbiin keenya walitti mi'aawu eebba sana fudhanna jechuudha. Warroonni tokkummaatti namanne garuu yeroo hundumaa diinummaa warri lallaban garuu gufuu eebba akkasiiti. Eebba akkasii akka hin uumamneef warroota yeroo hundumaa danqaa ta'anidha. Yeroo tokko nan yaadadha barataa ta'ee Harmaayaa Yuunivarsiitii yeroon digirii jalqabaa baradhu feelooshipii gurguddaa lamatu ture. Lamaanuu kan kiristiyaanotaati. Inni tokko Ivaasoo jedhama. Afaan Amaariffaatiin warra waaqeffatanidha. Inni tokko immoo Focus jedhama. Afaan Oromootiin warra waaqeffatanidha. Waraqaan waldaarraa fuudhee dhaqee koppii isaa oriijinaalii waldaatti eddallaadhe booddee koppii isaa Focusittan kenne. Haa ta'u malee waaqeffannaadhaa fi isa afaan Amaariffaa sanas deemee nan waaqeffadhan ture. Iddoo sanatti afaan Amaariffaatiin tajaajiluudhaaf hin danda'u yoon ta'ellee sirriitti dhaga'ee waaqeffadha waan tureef sagantaa isaan irratti hirmaadhe waaqeffachuu natti tola. Obboloota achi jiranii namatti tolu kiristiyaanoon. Ijoollonni afaan Oromoo waaqeffataniis namatti tolu. Dallaa keessatti yuunivarsiitii keessatti walii wajjiniin kaaffee tokko nyaanna. Walii wajjiniin kilaasii tokkotti baranna. Walii wajjiniin laayibiraarii tokko teenya. Waaqeffannaa irratti garuu garaagara baana. Rakkoon isaa beekamaadha. Rakkoo afaaniiti. Garuu hooggantoonni warri feelooshipii gurguddaa kana lamaan bakka bu'anii jiranii walitti dhufuudhaaf fedhiin qaban, dheebuun qaban, walii wajjin hojjechuudhaaf dheebuun qaban. Kanaaf yeroo baay'ee waaqayyoon kadhadha. Eddaa wal baqachuu jira. Quba walitti qabuu jira. Hasaasanii walitti dubbachuu jira. Keessumaa siineroota keenya warri ta'an warri nu fuuldura turan nagaallee waliin gaafatan wanti hin taajjabe keessaa warri Ivaasootiif warri Focus. Booda walumatti dhignee siqnee walii wajjin kadhachaa walii wajjiniin hariiroo uumaa feelooshipii isa Focus sanaa geggeessaa warra sanaa wajjin kadhachuu keessaa nu obboloonni baay'ee wal jaallachuutti kaan. Gaaf tokko hoogganaa biiroo isa kan warra Ivaasoo sana bira deemeenii gaaffii tokkoon gaafadhe. Amaariffumaan rakkadhee caccabsee man gaaffii gaafadhe. Amma isaan kun afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin waaqeffattu isinii. Warran keenya immoo afaan Oromootiin. Rakkinni kana rakkoo afaanii duwwaadha. Hundumti keenya mootummaa Waaqayyoo keessatti tokkodha. Obbolaadha. Sanyii Kiristoosii. Garaagarummaan keenya garaagarummaa afaaniiti. Maaliif walitti dhufne walii wajjiniin hin hojjennu? Isin akkuma Ivaasootti itti fuftanii nummoo akka Focus'itti fufne garuu fakkeenyaaf yeroo tokko sagantaa wajjin qopheessine walii wajjin yoo galateeffannaa qopheessine yeroo fiildi ivaanjilizimii baanee wangeela dhugaa baan nama afaan Amaariffaa dubbatu tokkoof afaan Oromoo dubbatu tokko isin biraa nama tokko nu biraa nama tokko akka itti lama walittiine yoo harar keessa bobbaasne maal yaaddu kunoo hojii hafuuraati jedheen gaafadheen. Jecha gabaabaadhaanii abreen maasraat aanchilim naan jedhe. Walii wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu naan jedhee gabaabaatti naa deebise. Isa booddee egaa nu obboloonni wal jaallanna. Jaalalli keenya akka jaalala Daawitiif akka jaalala Yoonaataani akka nu walitti hin dhufneef gargar kan nu dhiibu garuu abbaa keenya Saa'oliidha. Chaa Waaqayyoo wajjin haa ta'u ittiin jedhee hin deeme bara. Ilaala geggeessitoota akkasii baatu jira. Kun waggaa almost gara waggaa 10 dura yookaan waggaa 11-12 yuun ta'a jedhee yaada barataa ta'eeti waan ta'eef mudannoon kun kan na mudate. Dhaloonni kun yoo walitti dhufe waan miidhaman akka hafuuraatti hin qaban. Garuu akka fooniitti tarii galii argamturraa waan garaagaraarraa wanti isaan miidhaman jiraachuu danda'a ta'a. Fakkeenyaaf isuman keessa darbee feelooshippiin dubbadhe malee rakkoon gama abiyaata kiristiyaanaatiin jiru. Rakkoon gama kaawunsilii yeroo dhiyoo hundaa'e hin jiru yoo hin dubbatama jedhame kan biyya keessaa isiitti dubbachaadha. Baay'eetu jira. Onlaayinii kanarrattis tokkummaan garaagaraa akka hundaa'u kan godhe tokkummaa miseensa onlaayinii kanarra jirutu hin taane garaagarummaa geggeessitoota gidduutti uumamurraa kan ka'ee dhalate garaagarummaan akkasii.
tokkummaan adda addaa seenaa isaa duubatti yonnaa deebitanii qorattan individuals namoota dhuunfaa gidduutti jibba uumame komee uumametu gargar cabuu ta'e inni tokko garee wayii qabatee ka'e inni tokko garee kan biraa qabatee itti fufe akkasittiin garaagarummaan sun dhalachaa isa tokko keessa ammas tokko cabsatee bahu akkasittiin garaagarummaan baay'achaa dhufe. Maalirraa dhufe yoo jettanii geggeessitoota tokkummaatti namannetu ba'aa akkasii dhaloota irratti fide. Caalaattitu tokko taane caalaattitu afaan tokko dubbanne utuu akka ijoollee waaqayyootti wal jaalanne wal simanne warra waliin dhaan warra soban warra hannaaf deeman warra cibarbaruuf deeman illee bakka lixaa dhoowwina turre. Garuu namni keessa isaatii ajandaa dhokataa waan qabuuf tokkummaatti hin amanu jechuudha. Kanaaf eebba lafa waaqayyoo itti tokkummaa dhalootaa gidduutti abboome sana akka nu hin nyaanneef gufuu kan nutti ta'an eenyudha? Warra tokkummaatti namanneedha. Yaada koo duwwaatu sirriidha. Isan jedhe duwwaatu sirriidha. Lafa kaa'anii kiyyoo wayii diriirsanii yoo dhuftanii kiyyoo kanatti galtan malee raawwannee naraaramnu raawwannee waliin hojjennu warri jedhan gufuu eebba ijoollee waaqayyootii fi waaqayyo abboomeeti. Tokkummaa garaagaraa duwwaa miti. Waldaama tokko gidduu godhattanii jaarsolii gidduu rakkoo garaagaraa jira. Ilaalcha gandummaa, ilaalcha lagummaatu gidduu isaanii jira. Koreedhaaf koree gidduu godhattanii ilaalcha hin taane hedduu argite. Abaluu biyya eessaatii eessatti dhalatee eessaa maatiinsaa jedhee qorata. Namni lammaffaa dhalate kana qorachuun maal isa dhibe amma? Innoo nama biyya waaqarraati lammummaansaa. Rakkoon akkasii jira. Geggeessitoonni tokkummaatti namanne waldaa kiristiyaanaa ishee irraatiifis dhukkubadha. Qoramsadha. Ganaa assaayimentii garaagaraa uumaa fi oolu. Yaada mataa isaaniitiin waan deemaniif jechuudha. Tokkummaa yeroo jennu namichuma barsiisa sobaa barsiisu wajjin hin dhaqii walitti hidhadhu tokko ta'ii walii wajjin hojjedhu jechuu miti. Daangaan hin jiraata. Inni barsiisa sobaa barsiisu silayyuu mootummaa ormaa keessa jira. Isatti wangeela dhugaa ba'uutu sirreessuutu barbaachisa. Haa ta'u garuu warrumti kallattii tokko qabatanii jiran toora tokkorra fiigaa jiran wal xallafuu mogolee waliin wal rukutuu karaa wal dhabsiisuun deemsa wal dhowwuunii abaarsadha jechuudha. Dhukkubbii waldaa kiristiyaanaa ishee irraati jechuudha. Kanaaf deebiin waldaa kiristiyaanaa maal ta'uu qaba? Inni jalqabaa waa'ee tokkummaatiif waaqayyoon kadhachuudha. Ajandaa gootee waldaan kiristiyaanaa tokkummaa biildi gochuudhaaf ijaaruudhaaf kadhachuutu seerra jiraata. Waaqayyo jabeessee nu haa gargaaru. Kanaaf immoo fakkeenya gaarii tokko kan nuuf ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 guutummaa isaa qabadhaa isin. Ani dubbisee yeroo daqiiqotaa dheeressuu koorra jechuu kooti. Achitti gooftaan Yesuus kadhannaan ni kadhate waa'ee tokko ta'uu bartoota isaa, waa'ee tokko ta'uu duuka buutota isaa, waa'ee tokko ta'uu nu warra dubbii duuka buutota isaatii dhageenyees nuuf kadhateera. Keessa baasee gooftaan kan inni jedhe hariiroo Sillaasee gidduu tureenidha kan inni nuu kadhate. Tokkummaan nu walii keenya gidduu jiru tokkummaa Sillaasee sadan tokkummaa waaqayyo wajjiniin jiru wajjiniin tokko akka ta'utti nuu kadhate. Maal jedhe? Akkuma aniifati tokko taane tokko isaan godhi. Meelaalaa hammam tokkummaan keenya ishee afaanii fellowship, hibret, andinet, unity jenneen maqaadhaan akka ittiin galmeessinu miti. Inni gooftaan nuuf kadhate. Inni gooftaan akka inni ta'u barbaadus. Isa akkamii ture? Isa akka Sillaasee addaan hin baane. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu yeroo jennu Waaqayyo sadiitu iddoo tokko jira. Yookaan immoo tokko lama sadii inni waaqa sadii amanatu hin taane. Sadan tokko jenneeti. Waaqayyo Abbaa, Ilma Waaqayyo, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo,
abbaa waaqayyoo akkasitti sadan tokkummaan karaa inni ittiin walitti hidhamee jiru. Kanaaf waaqummaadhaan tokkicha kan ta'e qaamaan immoo sadii ta'ee kan dhiyaate kan mul'atedha jechuudha. Sadan tokkummaa roon. Kiristaanota gidduutti tokkummaan waaqayyo hawwuuf barbaadu tokkummaa jabaa akkasiiti. Isa amma wal bira jiran duwwaatti wal mararsiifatanii maaloon baddee paastarii koo maaloon baddeem jaarsa ol daabalu hin baddeem wangeelaawwii si yaadeem maal ijoolleen akkam maatiin akkam jedhanii afaaniin olo'isanii maddii wal dhungatanii wal hammatanii ho'isanii wal bira darban miti afaaniin. Isa akkasii duwwaatu hin taane garaan namaallee kan walitti hidhamte. Yeroo inni tokko waa yaadu anis kanuma yaadaa jira hafuurri waaqayyo nu gidduu jira kan jedhan jechuudha. Ajandaan tokko yeroo dhufu utuma ajandicha addan baafatiniini kun hin ta'u nu hin baasu rakkina qaba jechuutu hin taane. Hafuurri waaqayyo maaliif waan kana keessa isaa kaa'e? Keessa ishee maaf bushe kana? Wanti kun nu guddisuu danda'a. Yaadni kun jijjiirama nuu fiduu danda'a. Kanaaf yaada kanarratti kadhannee gabbifannee jajjabeessuu qabna jechuudha. Wal harkaa fuudhanii fuulduratti deemu. Karaa wal dha'uu, miila wal qaxxaamursuu, wal xallafu, miila wal danqu otoo hin taane, mogolee wal buusu otoo hin taane, jabaadhu obboleessa koo, jabaadhu obboleettii koo jechuu qaba jechuudha. Kanaaf kadhannaan tokkummaan akkasii kun akka inni jiraatuuf waldaa kiristaanaarraa hunduma keenyarraa kan barbaachisu maali jettanii kadhachuudha. Waaqayyo akka inni hafuura tokkummaa nurratti dhangalaasuuf, waaqayyo garaagarummaa akka cabsuuf jabeessanii waaqayyoon kadhachuu barbaachisa jechuudha. Hojiiwwan tokkummaa jajjabeessan inni kan biraa waldaa kiristaanaarraa kan eegamu jechuudha. Hojiiwwan tokkummaa jajjabeessanii tokkummaa jabeessan raawwachuudha. Maal fa'i isaan? Araara buusuu, wal barbaaduu, yeroo waliinii qabaachuu, kan kootu caalaa jechuu dhiisuu, wal gargaaruu, iftoomina qabaachuu, wal danda'uu, dubbii waaqayyootiin hoogganamu. Isaan kun hojiiwwan tokkummaa jabeessanidha. Namni namoota waan ta'eef yeroo walii wajjiniin hojjetanii walitti bu'uun hin jiraata. Yaadni namaa wal bira darbuun hin jiraata. Waan tokko karaan ittiin ilaalee fi karaa ittiin obboleettiin koo ilaalte, karaan ittiin ilaalee fi karaa itti obboleessi koo ilaale garaagara ta'uu danda'a. Anattis yaadni yaade sun sirrii natti fakkaachuu danda'a. Isattis isheettis yaadi isaan yaadan sirrii isaanitti fakkaachuu danda'a. Kanaaf jecha yeroo tokko garaan namaa gaddee nama gidduutti garaagarummaan uumamuu danda'a. Aarii akkasii, gaddaa akkasii bulchuun, tursuun, lubbuu keessatti dhedheeressuun barbaachisaa miti. Dafanii wal araarsuu, ilaa ani kana yaadee ture, kan itti yaadde maal fakkaata? Kamtu immoo caalaatti bu'aa nuu buusa? Kottu kallattii tokko qabannaa araara buusu. Maatii gidduutti wal dhabdeen yeroo uumamu araara buusu. Geggeessitoota gidduutti walii garaagarummaan yeroo uumamu, wal komeen yeroo uumamu araara buusu. Araara lallabuu, ergaa kakuu haaraati waan ta'eef ergaan araaraa. Waaqayyo wajjiniin iyyuu araaramaa jennee namoota lallabna waan ta'eef namootas walitti araarsuun nutti ulfaatu ergama hojii fannootis waan ta'eef jechuudha. Wal barbaaduu barbaachisaa. Qaamaanis lafarratti carraan wal arguu yoo jiraate wal arganii maal keessa jirtaa? Jiruuf jireenya akkamii? Hin jajjabaattaa? Maatiin maal fakkaatu? Haalli hojii akkamii? Jechaa walii wajjiniin walii yaafatanii dabarsuun barbaachisaadha. Akkasumas warri virtual world keessatti walii wajjiniin hojii waaqayyoo hojjennu immoo gama onlaayinii kanaan walii yaafachuun maaf badde? Yeroo baay'ee onlaayinii irraa baddee jirtaa? Yeroo baay'ee sagantaa irratti hirmaachaa hin jirtu? Rakkoo jira jechuun wal dubbisuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo waliinii qabaachuun kun baay'ee waan murteessaadha. Yeroo tokko waggoota lamaan tokkoof dhaabbata Great Commission Ministry of Ethiopia jedhu keessumaan hojjechaa tureef hojii wangeelaa yookaan dhaabbanni kun addunyaa irratti Campus Crusade for Christ International jedhama. Dhaabbata biyya Ameerikaatti hundaa'ee
biyyoota addunyaa kana hedduu irratti socho'edha. Even biyyoota Afrikaa 23 keessatti hojjechaa ture yeroo sanallee jechuudha dhaabbanni kun. Dhaabbata kana keessatti yeroo tokko yeroo akkamiitu jiraata, yeroo waliin dabarsantu jiraata. Namoonni dhaabbaticha keessa jiran dipaartimentii sana keessa jiranii wal waamanii beellama qabataniitu magaalaa ta'ee deemanii magaalaa sana keessatti guyyaa murtaa'eef wajjin soomanii kadhatanii guyyaa tokko yookaan lama barumsa murtaa'e baratanii guyyoota gara dhumaa garuu maal godhu iddoo bashannanaa iddoo bishaan daakaan jiru deemanii inni bishaan daakuu danda'u bishaan daaka. Inni ispoortii garaagaraa hojjechuudhaaf mijaa'aa ta'e ispoortii garaagaraa hojjeta. Inni kaan taa'ee ilaala. Inni kaan tapha garaagaraa taphata. Walii wajjin gammadanii suuraa ka'aa oolanii deebi'anii galu. Yeroo waliinii jedhama yeroo akkasii. Riitiriitii jedhama. Dhaabbata sana keessatti waa miti. Hiriyoota wajjiniinis yeroo akkasii qabaannu tureera. Harariitti yeroon ture jechuudha. Yeroon akkasii maal godhaa? Nama baay'ee walitti hidha. Jaalala guddaa nama keessatti uuma. Namni akka inni wal baru godha. Waa'ee namaa isa dhageenyeef jireenyi nama sanaa maal akka ta'e yeroo nuti barru yeroo waliinii qabaachuu akkasiiti jechuudha. Yeroo waliinii yeroo walii wajjin sooman yeroo mishiggii galan duwwaa miti jechuudha. Yeroo da'oo galanii kadhatan duwwaa miti. Yeroo walii wajjiniin dabarsan bashannanis kun maal godha gaa? Tokkummaa jabeessa jechuudha. Hojiiwwan tokkummaa jabeessanii kan biraan maal faayidaa? Kan kootu caala jechuu dhiisu. Dubbadheera gararraatti duraan. Yaanni keenya sirrii ta'uu danda'a. Yaanni obboleessa keenya yaanni obboleettii keenya ammoo yaada keenya caalaa baay'ee yaada impoortaantii ta'uu danda'a. Nuni waan sirrii jenneef ragaa qabaachuu dandeenya. Mee ragaa obboleessa keenya obboleettii keenya ammoo dhaggeeffannu. Yaanni obboleettii keenya keessa bulee yaanni obboleessa keenya keessa bulee sun immoo yaada keenya jabina kan ta'u yaada keenya galtee godhatee fuulduratti tarkaanfachuu kan danda'u ta'uu danda'a. Kanaaf asuma achi fuuluma duratti nama mormuudha hin ta'u baqqaani kanatti yaadeera irratti kadhadheera murteesseera duubatti hin deebi'u yoo kanan ta'u ta'e tajaajila dhiisaa yoo kanan ta'u ta'e waldaa keessaan ba'a yoo kanan ta'u ta'e waldaan jijjiirradhaa jechuun wallaalummaa tokkummaa isin ijaaru waan akkasii. Namni caalaatti iyyuu isheen didduudhaan isheen namaa hojii waliin galtu akka nuun jedhu nu taasisa. Kanaaf dhaggeeffachuun barbaachisaadha hojii tokkummaa ijaaruu keessatti. Ana duwwaatu caala yaada koo duwwaatu fudhatamaadha jechuun barbaachisaa miti. Yeroo tokko yaadni keenya baay'ee gaarii ta'utu jiru gareen tokkummaa wajjin deemaa jirru yaada keenya sana hubachuu dadhabee hafuu danda'a. Kisaaraa miti. Gaaf tokko yeroo yaada keenya bira ga'an oh sorry isati jetteetu sirriidha nu isin hubanne jechuu isaanii nafu. Nu garuu tokkummaa ijaaruudhaaf hamma dhugaan hin bannetti hamma wangeelli hin dabnetti yaada obbolootaas keessummeessuun gaariidha jechuudha. Akkasittiin of leenjisuun barbaachisaadha jechuudha firoo tokko. Inni kan biraan wal gargaaruudha. Tokkummaa ijaaruu keessatti jechuudha. Afaanumaanii ana baluun akkanitti jaalladhu jireenyi ishee akkam akkanatti toltu kan natti tolu abaluu koo sin jaalladha uffee sin mararsiifadha iddoo addaan sii qaba maaloo sin arginiin oolee buluu hin danda'u waldaa keessaa yootiin jirtu ta'e gaafati waldaa haftu natti hin tolu iddooti teessu sana sidhamnaan waldaan natti hin tolu jedhanii afaaniin wal ijaaruu duwwaa miti. Tokkummaan karaan itti ijaaramu tokko immoo gaafa rakkinaa wal bira dhaabbachuudha. Gaafa obboleessi keenya dhukkubsatee gargaarsa barbaadu dubbisuu. Gaafa obboleettii keenya gaddi mudatee taa'u biratti argamanii gadda isaa gadda ishee qooddachuu. Obboleettii keenya hidaa maallaqaa gatii ulfaataa wayii keessa gale yoo ta'e waan dandeenyuun bira dhaabbachuu jabaadhu sii kadhannaa jechuu waan danda'an itti hidhachuu. Obboleessi keenya obboleettiin keenya cidha gaa'ilaa geggeeffatu yoo ta'e cidha gaa'ilaa isaanii keessatti bira dhaabbachuu jabaadhu si wajjin jira nuyi jechuu waan humnaan gargaaruutu jira yoo ta'e humnaan biratti argamnee gargaaru kun maal ijaara
tokkummaa ijaara jechuudha firoota ko. Tokkummaa ijaaru hojiiwwan tokkummaa ijaaran raawwachuu isa jedhu jalatti fakkeenya kaasnee ilaalaa jira. Inni kan biraan maal jenne iftoomina qabaachuu. Rakkoo guddaan ani dhaabbata adda addaa ani keessa darbee hamma irraatti hojjechaa jiru keessatti arge tokko waa'ee iftoominaati. Tiraanspaarensii isa jennu jechuudha. Waanuma gaarii hojjennee hojii nu hojjenne sun tiraansparentii miti taanaan. Iftoomina hin qabu taanaan nama gidduutti gungummii uuma. Wal shakkuu uuma. Namni ilaalcha yeroo nuyi ibsa sirrii laachuu dhiibnu namni ibsa mataasaa kennuu jalqaba. Callumannee maal fiddi maal gashabaluun kun ga'ee makoodha hojii makeenya dhaame koo jennee yoo zimmanne deemna ta'e nama gidduutti ruumeerii adda addaa uumutti ka'a. Ahaa akkas jechuu isaaniiti kana godhanii kana raawwatanii jechuutti ka'a. Justifikeeshinii mataasaa jalqaba namni. Akka namni justifikeeshinii mataasaa hin finnee fi maal gochuutu nurra jiraatu dursinee iftoomina uumuu barbaachisa. Garee wajjin hojjennu keessatti tokkummaa wajjin hojjennu keessatti ilaa kana inni hojjenne kana ture. Isa yeroo akkasii tokko mari'anneedha. Isa hojiirra oolchine. Ilaa yookiin immoo utuun hojjetiin hin dursine kana hojjechuu yaadne faayidaan isaa kanadha. Mee maal jettu yaada nuu kennaa. Qaama jettanii iftoomina uumaa deemtan namni maal ta'a? Abaluutu hojjeta jedhatu hin taane nuti hojjete jedhee yaada. Hojii keenya jedhee yaada. Keessumaa geggeessitoonni ana caalaa nuyi fayyadama. Hojii hojjetan keessatti. Ani akkasan godhe, ani akkasan raawwadhe, ani akkasiin, ani nama akkasiitiin jechuun baay'isinaa. Nu akkas goone, akkasitti mari'anne, akkasitti murteessine, waan akkasii yaadne, waan akkasii hojjenne jedha. Qophaa keessan isa hojjettan illee ta'uu danda'a. Garuu nuyi fayyadama. Tiimii wajjin jirtan recognize godha. Sun maal godha? Tokkummaa akka giluutti walitti nama hidha. Akka suphee jabaatti walitti nama hidha. Inni kan biraa wal danda'udha. Yeroo tokko immoo nama dadhabbii masaa wajjin akka dandeenyuuf waaqayyo nuuf kennu hin jiraata. Namni nuyi gorsinee nuuf hin deebine. Itti dheekkamnee nuuf hin deebine. Adamnees nuuf hin sirranne. Ba'aama ta'ee kan waaqayyo nu bira tursu jiraachuu danda'a. Nun yeroo dheeraa achi bara baraan achi jiraanna miti garuu hamma iddoo sana jirrutti akka baannuuf kan waaqayyo nuu kenne jechuudha. Namoota akkasii immoo danda'uudha. Wal danda'uun gaariidha jechuudha. Hundumaa gararraatti jecha ishee dhumaa kanaan dubbii waaqayyootiin hoogganamuudha. Dubbii waaqayyoo keessatti ta'uu qaba. Wanti nu amma ammaatti jenne kun hojiin tokkummaa ijaaru. Filiphisius 2:1 akkas jedha. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ameen. Irra deebiin dubbisaa. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun maalleedha? Nuuf kennameera. Kun waan nuuf kennameedha malee wanta nu ganaa barbaannee jiru. Laayif istaayilii keenyatu kanadha. Akkaataa jireenyaa keenyatu kanadha jedheetu namni waaqayyoodha Phaawulos warra Filiphisiisiin gorfata. Egaa firoota koo warra qoromsa isaan mudate injifatanii egeree waldaa kiristiyaanaa utuu hin balleessin amanamummaadhaan darban waaqayyo nu haa godhu. Ameen. Waldaan kiristiyaanaa bara keenya keessa jirtu qoromsawwan kana fakkaatan keessa jirti. Har'a deebii kennuudhaaf kan eegamu nama biraa utuu hin taane qomoo darban utuu hin taane nudha. Egaa warra qoromsa isaan mudate injifatanii egeree waldaa kiristiyaanaa utuu hin balleessin amanamummaadhaan darban waaqayyo nu haa godhu. Ameen. Qoromsa keenya suma irratti xumurreerra. Waaqayyoon nu gargaara ulfaatu kutaa 24ffaa yeroo keessa deebiif gorsaatiin walitti deebina. Yeroo qabaanne hundumaatiif waaqayyo haa kabajamu. Gooftaan hunda keessan ol waaqarraa isin haa eebbisu. Ana obboleessa keessan eebbaa barraatiin
nagaadhaan jiraadhaa. Gooftaa wajjin galateeffannee xumurra. Jabaan olii, guddootaan olii, qulqulluu Waaqa keenyaa, hafuurri kee qulqulluun nu gargaare, hafuurri kee qulqulluun nu barsiifate, iddoo dadhabbii keenyaa nuuf dhaabate, qaawwa keenya hedduu nu hojii dinqisiisaa, hojii guddaadhaan gara keenya dhufe. Nuyi dhaloota humaan beennetu hafuura kee qulqulluu irraatii barate. Yeroo amma kana ga'u keessatti hafuura keetu nu barsiisaa ture. Inni nutti dadhabe, inni nu barsiise, inni nu leenjise, inni dhimma keenya xumure hafuurri kee qulqullaan bara baraan kan kabajame haa ta'u. Ayyaana kee, ayyaana Waaqayyoo utuu nutti hin hir'isin icciitii gurguddaa Waaqa keessaa nu barsiisaa har'aan nu geesseettaa bara baraan ulfaadhu. Dhaloota dubbii kee jaallatu, sagalee keef iddoo olaanaa kennu akkasii waan naa laatteef sin galateeffadhaa. Galanni siif haa ta'u. Bara dhaloonni dubbii kee dubbii Waaqayyootti duddagatuu fi sagalee kee sagalee Waaqayyoo baqatu kana keessaa dhaloota dubbii keef kabaja olaanaa laatu akkasii kana iddoo kanatti qopheessitee waan qabduuf dhaloonni kun tekinooloojii kanaan machaa'uuf manca'uu caalaa tekinooloojii kanaan dhugaa kee akka baratuuf qalbii isaa waan boojiteef galanniif kabajni siin malaa. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin si haa galatu. Araara keessa guddaa, ayyaana keessa guddaa kanaaf bara baraan kabajamii ol jedhi. Nu ijoolleen kee adaraati nutti laatte, galfataati nutti laatte kanaan geggeeffamnee jijjiirama jireenyaa keessatti arguudhaan akka jiraannuuf adaraa nu jajjabeessi, nu gargaara. Akkuma nuuni akka karoora keenyaatti isa baranne kana xumura keenya bareechi. Gorsawwan ati nuu laatte, dammaqinaatii nutti agarsiifte kana hundumaa galmaan ga'uudhaan, hojiitti hiikuudhaan bara hamaa kana keessatti dhugaati nu barsiifte kanaan laga ce'uudhaaf galaa jireenyaa gootee keessa keenya akka hin bannetti keessa keenyatti nuu chaappeessitee qajeelfama jireenyaa dhugaa kee kana nuuf taasisi. Waa'ee geggeessitoota wajjiniin dhaloota kana geggeessunuuf galanni siif haa ta'u. Waa'ee tajaajiltoota wajjiniin dhaloota kana tajaajiluuf galanni siif haa ta'u. Waa'ee amantoota qulqullootaa addunyaa kanarra bakka garaagaraa ta'anii dhugaa keetiif bitamanii jiraataniif maqaan kee haa ulfaatu. Hunduma isaanii eegi. Ani dhugaa na bira jiru isaanitti hime. Ati immoo dhugaa kee kanaan isaan eegi. Dubbiin kee kun isaan qulleessu, isaan jiraachisu, amajaajiin raawwatee isaan hin danda'in. Bara keenya dhuma keenya bareechitee guyyaa dhumaa sanatti mirga keetti gonfoo baannee akka ol agarruuf nu gargaari. Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiitiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Isa barattan kanaan dhaloota waldaa keessan keessa jiraniin gorsaa isaanii qoodaa isaanis akka hirmaatan jajjabeessaa. Guyyaa isa dhumaa sagalee saamarii yookiis walitti qabaa keessa deebiidhaa fi gorsa tokko tokkoon walitti deebina. Kutaa 24 xumuraa jechuudha. Waaqayyoo bara keessan haa eebbisu. Eebbifama. Yeroon waan deemee fi kana caalaa yeroo bal'aa hin fudhadhu. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Faarfannaa galataa kana xiqqoorraa dhaggeeffannee xumurra. Ulfinni
galanni kan waaqa keenyaati. Galanni kan waaqa keenyaati. Galanni ulfinni kan waaqa keenyaati. Ulfinni kan waaqa keenyaati. Ulfinni kan waaqa keenyaati. Ulfinni. Gaarummaa kee himee hin dadhabu. Faarsee hin dadhabu ani hin dadhabu. Jaalala kee himee hin dadhabu. Faarsee hin dadhabu.